الله عليه وسلم. أما بعد جالتم توتا كبجم توتا حواسك يا باريتك كبكبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كينا الشيخ جمالي في أقسمة شيخ كينا الشيخ مدسر الجنجرة. أنا إلو أبابور مجا بدينا إلو أبابور أنا ألقي كيستر بنجت شورا مي متأنو إن شاء الله إسلام ما تنا كيستي شيخ نكينا الشيخ مدسر سوتشيلي ببريدة تاساجرني أنا كنا كيستي إسلام ما تنتوني إيجانا أما اللي ور إسلام ما برانجيني برانجه كيست وني سوتشو كوجا تماجو دور درسو أستاذ نكينا الشيخ جمال جمال أول كبته مي أضيفنا جرو جبابا نكني تاني إنسان مو سوتشي مال دلقا جراني فندرة كل مال كبو فتني إسلام ما كما كذا صلاة شو يدمو ور إسلام ما برانجيني اللي برانجيسو يدني مال كارور قدني مي هذا جباب إن شاء الله نجمعنا سانيت كني بحرس إن شاء الله. ايش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إذا بايع غاريدا كارور كيني يورب فده كارور جبا كمنا لارو درا شيخ كنا شيخ كابا جماعة شيخ مدرسة حسن جلمان كنا قلدي في بيتي كان بيني كوفسين نبوتاسي بوتانو تكوفسين لهوني بكنانو نمني مسلمني نام مراسة كيستي نمني كون عاكا كنا شري باسودان دا جنة إلى لمي قرنور أنا تكامل أولهم قرنور أن نمنا كنا أولا راكاسني علمي كيستي قدسني علمي كيستي قدسني توك أبن نتينيو إيه سكى إني سمو ربي سانا كباجو أنشلا بكتنا كيسن تا ماله توك كتامان قدام ميك أجرو وتو إيه سلة تاورن داو هنتاو بيجي دنيا كان الرحم نجرانو يرتور أوانته هم نجرو تبو عاديني كنا بوسوك أمنا إيه kottu dhageetii magaalaa sanbatoo kana qubatta inni achi qubsiifne dhabne. Hayyee gaafa qubsiifnu karoowwan itti gale innis immoo sila waan beekuu fi karoora mataa isaa baafate inni. Dhaqee dargaggoota kophaatti ijaaree, haadholii kophaatti ijaaree, abbootii kophaatti ijaaree itti gadi bu'ee masjidatti guyyaa biraa kitaaba qaraa'isa. Guyyaa Juma'aa masjida naanna'eetu dhaqee akkaataa adeemsaa akkamitti jiraachuu akka qabanu namni kun uummata kiristaanaa keessa jira waan ta'eef uummata kiristaanaa kana wajjin akkamitti jiraachuu qabdu kan jedhu dura akkaataa isaa barsiisee dhaqee leenjii kennee jechuudha. Gaafa akkanatti barsiisee jedhu hundumti warri kanaan dura islaamummaa jibbanii achitti fagootti jibbanu edaa islaamummaan akkanaa jedhee akhlaaqa bareedaa gaafa arganu ijaarama jiraa tokko ta'uu jaalalli jiraa tokko ta'uu gaafa argu namni meeqaan tokkittiitti dhufee asallame kanaafi isa kana bal'inaani innumti waasee gaariidha. Hangara isaatti isin dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee sheeka keen mee maaltu jira sochii maaltu jira bu'aa maaltu jira yeroo hagam keessatti jijjiiramni hagamii eegana ammallee akkama jedhame kana gara arguun danda'amee jira mee uummata keenya biraan nu gaasha. Bismillah ani maqaan kiyya Mudasir Hasan Abdurrahman jedhama. Bakki itti dhaladhe godina Iluu Abaaboor aanaa Daarimuu ganda guuriiti. Bakki nama jiru immoo aanaa Algee magaalaa Sanbatoo jedhama. Kana keessatti hojiin hojjetame ana qofa osoo hin taane daa'ii achi keessa jiruu fi imaama achi keessa jiru immoo dadhabaadhuma khutbaallee tolfanne murannoonni qabuun iyyuu wanti ta'ee fi milkaa'inni argame kun argame alhamdulillahi rabbil aalamiin. Isa kana keessatti akkuma isaan jedhanii akkaataa deemsichitti deemame ibsaniiru. Haa ta'uuti kana keessatti yoggana wala dhufu keessatti icuu rakkoo wanti jiru kiristaannii fi muslimni walirraa fagoo wayiiti tasa sunni baay'ee isaa ulfaataa natti ta'e daawaa irratti illee danqaa natti ta'e ture. Isa kana keessatti akkamii walirraa fagaatennaan muslima wanti jedhamu hundi isaa akka waan xonqaa'ii ta'etti nama falfalu akka godhame wayiitti ilaalameetiyyuu jira. Isa kana ibsuufiidhaa fi uummanni muslimaa kun nageenya isaa ibsuu fa'aa keessatti baay'ee yeroo dheeraa nutti fudhate alhamdulillahi ammayyuu taanaan hin hojjennee miti itti milkoofnee miti garuu karaa wayii bicuusee akka waan nu saaqamee wayiiti amma dheengadda waan ifaatiin kiyya waggaa lamman kanaati. Waggaa lamman iji isheesan jira. Sana asitti namoonni gara islaamummaa dhufan jenne maaluma hojjenne laata tarii kan jedhu wayitiin gaafa maqaa nuu fidaa jennu
maqaa islaamummaa isaatiif kiristaanummaa isaa hogga keessa jirullee kan lamaan nuuf baay'inaan jira. Amma maqaa galmeeffanne qofti naannoo nama 109 galmeeffannee jirra jechuudha waggaa lama keessatti erga naqee kan sanaachiin jira. Garuu kana kan galmeessineefnu maaliif yoo osoo hin taane namoota kanaaf kitaaba binnee hiruu maqaa jedhuun gennoota silaa akkuma isaan jedhan gurmeesseen qaraa'isaa jira. Shamarran akkanatti gurmeesseen qaraa'isaadha. Dargaggoo gurmeesseen qaraa'isaadha. Darasoonni qaraa'an malee jechuudha. Dargaggoon 14 keessaa guyyaa tokko qaba. Shamarranis 14 keessaa guyyaa tokko qabu. Haadholiinis 14 keessaa guyyaa tokko jechuudha. Kana keessatti baay'ina jiraallee tarii of jajuu ta'aadhaaf dhiisaa gaaya guyyaa tokkicha kitaaba binna namoota kanaaf kitaaba afaan oromootiin binnee namoota reef gara islaamummaa dhufaniif namoota islaamummaa qo'achuu qabanuuf binnee kennina kan jenne gennoota irraa gaaf tokkitti illee gennoota barumsa dhufan qofarraa naannoo birrii 19,000 fi 800 wayii fudhannee gaaya baay'ina jiraarraa yoo jechuudha. Kan kennine sinuma jira gaa alhamdulillah namni immoo haala kanaan ho'eetu jira garuu kaayyoon fuulduraa ammas taanaan islaamummaa kana sirriitti nama hubachiisu kanarratti dandeettii qabaa osoo hin taane nama sochii kan koo kana laalee uummatuma keenya keessaayyuu namni dandeettii qabu kanarratti hin ba'aa laata jechuu wayii yaada qabaadha malee kun dandeettii kootisii kun naaf yaa'a jechuudhaaf miti wama hundaafuu immoo wanti rabbiin laaffise laafaadha. Isin immoo galatoomaa kanuma amma kana baatanii dhuftanii yaada keenya nufuuchuudhaafi haajaa keessa rabbi isinii abaasu rabbi isin raaqee baluun isinii jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hawaasa kiyya baadiyyaatti kaaba kibbatti kan viidiyoo kana daawwataa jirtan. Muuxannoo bareeda irraa fudhattan jedhee abdiin qaba. Yeroo hedduu namni keenya akkas taane akkana nu godhanii maaliyyoo taane jedha. Karoorri isaa rakkoo isarratti fe'ame kana ufirraa akkamiin buusaa mala dhahuu dhiisee rakkoo kanaaf taa'ee imimmaan bu'a. Hayyoonni duniyaa maal jedhan? If yesterday passed by memory, don't pass today by memorizing it. Yoo kaleessi gadda wayii sirra kaahee dabarfate guyyaa hadhaa gadda san ayyaantessuuf jecha hin taa'inidha. Nu kaleessa akkana taane namni biroo ni jibba maqaa badaanuu moggaasa amma kana guutuu maalidha sheekni dalaggaadhaan maqaa san ofirraa haqe malee imimmaan booyeetii miti hidhii muxateetii miti rakkoo booyeetii miti taa'eetiin eegana ammallee rakkoo san faarseetii miti jechuudha. Alaabaa rakkoo saniif dhaabee iyyeetii miti. Hedduun namaa rakkoo diiniidhaan nurra gahu alaabaa isii dhaabee sagantaa itti godhee ayyaana ayyaantessee kaleessi guyyaa rakkooti addi ayyaana rakkooti guyyaa lama godhee jechuudha. Karoora waa'ee san deeggaraaf kanaafuu magaalaan aanaan akka algeetii fi eeganaa daarimuu godinni keenya ka iluu abbaa booraa keessatti sochiilee babbareedaa argine kuni muuxannoo bareeda isinii ta'a jedheetiin ilaalaa sheekii keenyallee rabbi irraa haa jaalatu yeroo muraasa sochii taasise keessatti nama 109 namni tokko hagana yoo dalage osoo namni biroollee aanolee garaagaraa keessatti biyyoota garaagaraa keessatti godina garaagaraa keessatti dalage jijjiiramni dhufu maal fakkaata kan jedhu asirraa tilmaamuun nama hin dhibu. Kanaafuu teennee rakkoo hin boonnu haga humna keenyaatiin eegana ammallee waan dandeenyu islaamummaadhaa haa gumaachinuun dhaamsa kiyya. Guyyaa hadhaa eegana ammallee magaalaa aanaa algee keessatti asitti wal geennee hayyoota keenya ustaada keenya Sheek Jamaal Fakkanumaa Sheek Mudassir wajjini dhaamsa tana hawaasaan dabarsuu keessaniif anillee isin galateeffadhe rabbillee isin haa galateeffatu nagaa keessan haa galateeffadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.